godina Harargee ba'aa aanaa Badisirraan dhufee maqaan kiyya Jamaal Fadil yookaan immoo Jamaal Abdallaa jedhama. Dorgommiin akkanaa kun akkuma duraanuu jedhan ispoortiin jaalalaa, ispoortiin tokkummaadha. Ammoo roga ispoortiitiin dhufnee gizee akkatti laga Abbayyaatiif yookaan immoo bishaan hidha guddicha Itoophiyaatiif gizee akkatti fiinee deeggarsa yookaan immoo cimina nurraa eegamu gizee akkatti mootummaa keenyatti agarsiifnee gammachuu guddaa kan nutti dhaga'amu ta'uu gamanamaan ibsachuudhaan barbaada. Kanumatti aansee immoo dargaggoonni keenyaa fi shamarran keenya warri sagantaa kana yookaan immoo sagalee kana dhageessan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti akka hirmaattanii gamanumaan dhaamsa dabarfatan. Maqaan kiyya Hector Baas Abrahaamiin jedha. Godina Harargee Bahaa Boroomuutii irraa guyyaarraa hidha guddicha laga Abbayyaa kan jalqabne galmaan ni geenya isa jechuun amma isaa kudhan gabbaadhaaf guyyaarraan kana fiinee xumurree jirra jechuudha. Fagaayii ta'e ispoortiin numa silaa yeroo hunda akkanumatti kan fiigu ta'e nutti tola yeroo hunda kan tola jedhama. Maqaan kiyya Ballisaa Khaliif Maammadin Jaamaa aanaa Baabbilee Irraahiin gumaacha xiqqee kanarratti hirmaachuu dhufe dhaabbaa isaaf marsaa kanarratti hirmaadhee fiigichaan hirmaannee aanaa keenya irraa dargaggoonni dhufnee fiigicha kanarratti hirmaannee fiigicha kana galme geenye bishaan Abbayyaa kana giddibii kana hedduudhaan hanga xumuraatti ni jalqabne malee hin xumurree abdii jedhuun fiigicha kana fiinee xumurree jirra. Fiigicha amma immoo cinaa dhaabbannaa ni jirra hanga xumuraatti keenya jennee beeknee xumuruun keenya qabdii yaaduu jedhuun qaba. Maqaan kiyya Saalii Jibril jedhama. Aadaa jaarsolaa hirmaadde fiigichi biyyaarraa irratti hirmaadde gubaa xiqqeetti biyyaa seena qabeessa fiigicha kana kiiloomeetira 5 yuunivarsiitii Arabaatti kaasee egaa kiiloomeetira 5 kan fiigame fi dargaggootaaf dubartootaaf qaamota gargaraa kan hirmaachise fiigicha qofa osoo hin ta'in fiigicha takka dorgommiidhaaf wal dorgommii aanota gidduu hin ta'in fiigicha seena qabeessa. Dastuu Abiraam Naanchaani ani jiraattu magaalaa Addeelleeti. Akkuma jalqabne inni xumurra jechuudha waan dhufne. Maqaan kiyya Barsiisaa Madiina magaalaa Maayaa guyyaa har'aa gammachuu addaati na dhaga'ama. Inumaa fiigichi kun baay'ee gaariidha. Yeroo hunda osoo silaa dilbata akkana fiine qaama keenyaafillee fayyaa keenyaafillee baay'ee gaariidha jeetii yaadda. Mata duree akkuma jalqabne xumurraa jennee guddicha biyya teenyaatti akkuma jalqabne ni xumurra. Okay, maqaan kiyya Maamad Abdallaati Jaamaa aanaa Baabbilee irraan dhufe. Fiigicha guddicha kana godina Harargee Bahaa qophaa'e kana hidha haaromsa guddicha keenya akkuma eegalleen ni xumurraa kan jiru kana fiigicha gaaftii kana akkuma eegalletti ni xumurraa jennee fiigicha kana dhufuu keenyaaf fiigichi kun fiigicha xiqqeeti akkuma eegalleen ni xumurraa jechuun barbaada.